sadeen san keessa takka sodaa rabbiiti. Irra guddaan namaa dura osoo kanatti hin dabarre wal qabatu wallaaleeti bultii gadda deebise. Bultiin takka du'a takka jiruudhaa jenneemi dubartiin faan akka shaamaatii jan dhiiraaf. Shaamaan yoo ibsachuu beekti ni ibsatta, yoo ibsachuu akkatti qabattu wallaalaasni bultii keessatti wanniin arraan tana sagantaa arraan tanaa tanatti qalbii diyyatti himuu barbaadu. Qalbii teessanitti onnee teessanitti himuu barbaadu. Wanniin sagantaan tun ustaazota laallatti, barsiisota laallatti, sheekota laallatti, warra bebbeekamoo kana laallatti juuf waa cufa keessatti milkaa'ina wanni fidu sodaa rabbiiti. Rabbiin akka jiru quraana isaa keessatti ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا جعل نما ربي سا صداتي ربين أمري سا هندني لا فسافي أمري سان كيس مال تجرا حياة جارسا جارتم ما خراج جرجتشو صدا ربي جتشون صدا جتشون أما بلتي خيستي حاتي من خيا نبرتي أمانة جتشو تأمنو أبام من خيا نبرتي أمانة جتي سيني ستي أمنو جارسينيس جارتينيس حق أسا حق وللراك أبن كيست ربي في الرائق نمي توكو توكو أكملت صدار ربي قلتي خيسا مال قوتي يجون ملا حبيبي صدار ربي تيجون مر صلاة قفا متي بر زكاة خنچو قفا متي بر صومنا قفا متي حجي قفا متي صدار ربي يجون أخلاق صدار ربي يجون حق دلقو صدار ربي يجون رحمتنا ما قلو صدار ربي يجون أبا منا حق أحد مناتي وجين حق أنجراتشو هاتي منا أبا مناتي وجين حق أنجراتشو وسيا نبين كن يدام اتقوا الله في النساء دبرتي خيسر ربي صدار داخل نجيسان إسيسا صدار سن قباتشو نمني صدار ربي سن قباتشو واني قداني قلبي تيتهمو بربادو إسين اتهمو بربادو إسين أبا منا خيسر ربي صدارتي أبا منا هذا منا خيسر ربي صداتو كل بيت بني على تقوى الله وإن مرت به الشدائد بقي ثابتا بإذن الله جل وعلا مني بولتين صدار ربي قد نابت بو بين فيتيوت رفتي قد نابتي سوسون دنديسو لأن البيوت تبنى بالعقود وتستمر بتقوى المعبود يعني بولتين عقدين جارمتيت صدار ربي تين قد نابتي يعني أيوني توكو توكو سكجان ليس أكرم الأزواج أغناهم بل أكثرهم تقوى لله في أهله الرجالان أبا منا دريسا متي كتو زلمو فوسي ميجتو نمني برا يو ظلمي دليدي بك ظلمي تدليدو منا خي خيست هذا منا خي خيست هذا منا خيتي خيست أبا منا خيتي خيست أكجانو لمان إسلاما هيوني تكو يا تنرنجرتو أورمو نكيتون جبل أورمو سريني سيفيتي فورا فيرومني دعا في جرودة يتي yoo si qaceelte jiruudha yoo si jallate du'aa jaaniinji kanaafu qananiin bakki keessa jirtu yoo si qaceelte fuudhaa fi heeruma keessa jirti wanni itti fuudhaa fi heeruma san keessa qaceeltu jirtu sadiinje takka gammachiiftuudha takka immoo hiraarsituudha takka maraachituudha anje gaafa gammachiiftu turkatte qananiin fuudha keessa jirti gaafa hiraarsituu fi maraachituun sun dhufte guyyaa magaalaa keessatti makiinaan si dhooyti makiinaa duuba pilaasii si godhaa oltus osoo nageenyaan hanga dhuftee qaamaan hanga si tuyxutti karaarraa hiikuun beektu. Kanaaf nageenyi addunyaa kanarratti wanni nagaya caaluu jirti nageenyi guddaan nagaya biyyaatti aanee nagaya mana keessaati jechuudha. Kanaaf qananiin bakki jirtu gammachuun bakki jirtu fuudha keessa jirti malee fuudha dhabuu keessaa miti. Namni hin fuudhin qalbiin isaa hidhamtuudha yaanni isaa hidhamaadha. Akkuma nama mana hidhaa jiruuti gabra yoo jaanni ta'a jechuudha. Ammoo hanga guyyaan gahuutti hin jarjarin. Si deebisa jeeyyaadha. Mashaallah. Sheekh ergaa gammachuun fuudha keessa jiraatte gammachuu tana eenyu garamiin dhufti gammachuun gara intalaatiin dhufti gara haadha manaatiin dhufti moo gara abbaa manaatiin gamta qaama kamtu gammachuu tanaaf sababa ta'a? That's my question. Gammachuun gamalachuutiin dhufti akka ija lamaanii akka harka lamaaniitii addaan bahuun ta'anii ammoo jaan hayyoonni islaamaa oguu dubbatan eenyuutu irra gammachuu fiduu danda'a jechuu irratti oguu dubbatan abbaan manaa akka mataati haati manaa akka morma yookaan gateetii mataan irra jiruuti namaa yoggaa laalan mataa harka malee matuma sanuu hamirgaa bita duuba
duran naanneessuu eenyu morma kanaa jechuudha. Bultiin bakki irra dhaabbattu gateetiin bultiin irra dhaabbattu gammachuu ha irra fitu ha gadda fitu ha gammachuu fitu ha mana isaa kana hara fedhetti shufferee hara fedhe garagalchuu danda'u haadha manaati. Ammoo shoorri isaan lachuutuu qaban gurguddaadha jechuudha. ايوه دبين ورد برتي ولا تيجر هنگتك شفيري دو جامرا رما دا ما سو بويتي دغه بچي نجاشو yoo kanaan si deebuu baatte Oromoon akkam jetti beektaa? Abbaan manaa utubaadhaa jaan utubaa manaatii jaan. Manni utubaa malee dhaabbachuu danda'us hanga tokko utubaa malee dhaabbachuu ni danda'a fooyya'ee jechuudha. Haati manaa immoo ifaadhaa maabiraatiidha. Maabiraatii malee wanni takka illee ni dalayti makiinaan hin dalaytu. Wanni takka ni manni dukkana. Bareechituun jechuun ta mana bareechitu, ta bultii bareechitu, ta bultii san qananitti deebistu haadha manaati jechuudha. شيخ ما هو الأساس في نجاح الحياة الزوجية؟ أساسني بلتي خيستي بلتي ملكويتي. Haati manaa keessanii firaasha keessa hin jenne, abbaan manaa keessanii firaasha keessa hin jenne. Firaashni hayaata keessatti yeroo muraasa qofa si hojii jiraata gizee dadhabdee galte qofa irra rafta. Akkasii miree uffanni immoo galgalaa ganama bakka hojiitti imaltutti gandatti yeroo ati aara qabdu yeroo ati gadda qabdu yeroo ati gammachuu qabdu hogguutu akkasii hojii addaan hin bahu jechuudha. Akkana jechuun jaan edaanuu bultiin hiriiroo qaamaa qofaa miti hiriiroo ruuhee hiriiroo ilaalchaa tarahamataa ta bakka namni waan addaan bahuu hin dandeenye jechuudha. Gama biraatti yoo laalle uffata jechuun satriidha. Uffanni nama sattara. Haati mana keessanii isiniif kafana jechuun isinii satriidha jechuudha. Abbaan manaatis haadha manaatiif satrii, haati manaatis abbaan manaatiif satrii. Akkana jechuun eebii walii akka namni agarre wal sattaran jechuudha. Arrammoo addunyaa tanarratti yoo laalte namni akkaan eebii walii baasu sadarkaa tokkoffatti abbaa manaatii fi haadha manaati. Uffanni kee yoo guutti qaamatti uffattu bakka hundatti uffataa bar bakka eebii hundatti bootaa eebii hunda uffatumaa irra jiraa mire yoo madaa arge yoo waan hin taane arge waan akkanaatiin arge yoo dubbataa uffate haati manaa akkasii abbaan manaa akkasii jechuudha. Nama tokkootu seenaa takkaan asirratti isin himaa jaartii nama tokkoo dhukkubsattee if jiraachisuu dadhabdee booda namni hedduun maaliif hin fuunee jaaniin isaan. Oggusan akkam jedhee deebisee beektaa? Kayfa atruku man satarat faqri warabbat awlaadi washarakatni shabaabi. Nama hiyyummaa tiyya naa dhoyse, ilmaan kiyya naa guddise, yeroo dardarummaa sana wajjin jiraate akkamittiin isa dhiisaa jeeti hanga lubbuudhaan isiin jirtu isii qaddameetumaan isii jiraachisaa jee hanga isiin duututti akkas jiraachisaa ture jaan. Amma namni kun maali? Hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunnaa san akka gaariitti hubatee namatti amane jechuudha. Kanaaf haati manaa abbaa manaarraa waan feete yoo agarte wajji jiraatanis addaan bahanis eebii isaa takka dubbachuun qabdu. مال النبي صلى الله عليه وسلم حديث سيخيست إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرحمة نما ربي برتو يا قيامة أبا مناتي في هذا مناخ وججراته إجتي وليه موجي إجتي ولي باسو انت لا إجتي أبا منا هاسويتو أبا منا انت لا إجتي جارتي سا هاسو ججو خنافو أفتا ججون أكسي قبل براتين uffanni kabajaadha. Amma yeroo amma keessa jirru kana keessatti uffanni kabaja beekamaadha. Yeroo takka illee uffanni kabaja. Haati manaatis abbaa manaatiif kabaja. Bareedummina kabaja. Haati manaa isiniif uffata jechuun isiniif kabajaadha jechuudha. Abbaan manaatis isiidhaaf kabajaadha jechuudha. Maal jette Oromoon ogumaaf maaltu? Bultiin gaariin bakka namni itti dhokotu, bakka namni itti boqotu, bakka namni itti gammadu jette Oromoon ogumaaf maaltu. Kanaaf uffata jechuun sun
nama kabajaa addunyaa tanarratti waliif kannu jechuudha. Nama gama biraatiin uffanni oowwa sirraa dhorka, qabbana sirraa dhorka, jaarsaa jaartiinis akkasii jechuudha. Waan afaaniin illee dubbachuullee namatti ulfaatu. Jarri kun gisee haasawanuu qabbantiin ajjabeessite qabbantii namni kanaan akkanatti haasawaa mire. Jaartiin gaariin jaarsaaf dahoodha jedhan. Abbaan manaa gaariin jaartiif dahoodha jedhan. Jaartiinis jaarsaaf dahoodha jechuudha. Gama biraatiin ta macarrashaa ta dhumaa jechuudha. Uffanni rabbiin wanni haati manaa isiniif uffata, abbaan manaa isin walii uffata wanni jeef waan uffanni raaha amma namni hojjetu gisee hojjetee mana galee uffata hojii kana firraa lafa kaayeti uffata raahaa kajaan uffata. Haati manaatis mana keessatti abbaa manaatiif raaha, abbaan manaatis haadha mana isaatiif raahaadhaa jechuudha. Namni Oromoon akka jettu gisee maqmaqtu namni jaartii raaziyaa qabu nama dachii masnoo qabu jetti. Namni immoo jaartii gaarii hin qabne akka nama dachii hattaa yookiin dachii dhallaa ittiin Oromoon dachii dhallaa qotuutii jedhan nama dhagaarra qotu jechuudha. Kaan ammoo nama dachii masnoo qabu. Beeki gaa nuti baadiyyaa dhalanne irra caalaa waan namni walii himuuni ooyirusanii beeki. Kanaafuu namni gatii uffataa beeku gatii jaartii ni beeka. Namni gatii uffataa beeku gatii jaarsi qabu ni beekaa jechuudha. Gama biraatiin uffanni yoo wasakhaame yoo baqaqe yoo sirra xuraawe dhiqatteeti tolfattee shittootti goota. Jaartiinis jaarsaaf akkas jechuudha. Wal sattaran irrina walii guutan waan walirraa irrate hundaa'u waliif godhan jechuudha. Kanaafuu waa'ee uffataa kana keessatti namni tokko yoo huccuun irra baqayte imma yookaan huccuun irra wasakooyte maal gootaa itti yoo gaafatte ta dhoote ni hodhata ta xurooyte ni dhiqata malee ciree yookaan akka biraa godhee hin darbu mataarraan naanneeffatee hin darbu jechuudha. Kanaaf guutumatti bultii jechuun bultiidha jechuun jaarsaa fi jaartii jechuun jaaraa fi jaartuu jaarmee jechuudha. Zawaa jechuunis jaarmee jechuudha. Jaartiin jaartiidha. Jaartuudha. Jaarsinis jaaraadha. Ustaaziif isaa wajjin osoo deemu jirru jecha tokko guyyaa tokko waliin kaafnee dubbanne jecha kanaan si xumura gaafii teeti. Bultii keessatti irra caalaan maamareefu awwala irratti bultiin mana barnootaatiin jedhe. Mana barnootaa keessaa wanni bultii keessatti akkaan baratan hooggansa. Hooggansa keessa dhugaa dubbachuu jira, amala gaarii qabaachuu jira, walii obsuu jira, haqa dalaguu jira, amaanaa qabaachuu jira, rahmata qabaachuu jira, hikmaa qabaachuu jira. Wanni kun hundinuu bakki namni itti dhuubee tolchee itti leenjee gabbahu mana keessa jechuudha. Namni Oromoon dur naman fuudhin hooggansa tokko illee irratti hin gootu. Amma gaa namni beek irra guddaan akkuma fedhe jiraata. Masmaras gadhiisee waan jiruuf. Hooggansi dhugaa bakki inni itti baramu mana keessatti bakki lubbuu fi itti qabuu dandeessu. Bakki fedhii fi itti qabuu dandeessu. Bakki itti obsa irratti leenji'uu dandeessu. Bakki itti haqa dalaguu irratti leenji'uu dandeessu. Bakki itti jecha gaarii namaan ja'uu irratti itti leenjitu. Bakki itti namni nafsiyyaa guutamee karaa biraa deemuu danda'u mana keessa. Akkana jaanna gisee dubbatan salaftoonni man ahsana qiyaadata nafsihi kaana أقدر على قيادة أسرته. نمني فوقنو دندينيا ماتيسا وقنو دندي نمني ماتيسا وقنو دندي حواسا وقنو دندي أجل جيتشا أستاذ بساوي جنوسو دي مجرو من فراش الزوجية إلى إدارة الدولية. فراش بوتير راخي نمني لا جيتشا خلق جلو قلبي فدا نا جيتشا هايون نجي أنا كنو بيكما دادي من فراش الزوجية إلى إدارة الدولية. namni waan hooggansa jaan bakkitti qaree gabba'u mana isaa keessa haqa dalaguun achii gabbaati, dhugaa dubbachuun achii gabbaati, obsa qabaachuun achii gabbaati, waliirra dabruun achii gabbaati, lubbuu fi nafsiyyaa fi tana qabuu danda'uun achii gabbaati. Namni hannitin isa wanni hundi cuma keessa gabbaati. Khiyaanaanis zulmiinis amma ogullee hin jiru beeki. Karaa biraattis jalliniin isa cuma keessa gabbaa cumaatuma keessa gabbaa. Kanaaf hedduun dheeressa jeetii yaada Ustaaz Najjaash. Bultii jechuun jaartii jechuun jaartuu jechuun jaarsa jechuun jaaraa jechuun zawaa jechuun ammoo qindii lamaan jechuudha. Namni addunyaa tanarratti
waan ilmi namaa ittiin jiraatu keessaa tarra guddoodha shariika jiruu qabaachuun. Shariikni jiru haadha manaa malee hin jiru. Shariikni dhugaa haadha manaati. Shariikni dhugaa abbaa manaati. Warra iccitii walii dhoosu. Warra garaa fi ol garagalchii wal garsiisu. Warra wal dhugaa sanii walii rifatu. Warra dhugaa sanii walii gammadu. Addunyaa kanarratti beeki ilma namaa kana keessatti nafsiyyaa ilmi namaa kun keessi isaa kun bocola. Namni guututti sii gammaduu danda'u. Hayoo ati gaddite guutu sii gaddu. Hayoo ati gammadde guutu sii gammaddu. Yoo rabbi sii qaceele haadha mana keetiiti. Abbaa mana keetiiti jechuudha. Gama biraatiin taxumuraa jechuudha. Bultii azzawju wazzawjaa san ibaadaas jennee fudhachuu dandeenya. Itti gaafatamummaa jennee fudhachuu dandeenya. Garuu duniyaa qofaa miti jechuudha. Ibaadaanis maali akkuma hadiisa hedduu keessa jirutti bultiin mataan siidhaa ibaada jennee murree jala sararree kaa'uu dandeenya. Kanaaf deebitee si deebisee jeetii yaada jaarsi jaaraa jechuudha. Jaartiin jaartuu jechuudha. Kun ammoo jaarmee jechuudha. Maashaallah. Gaafiin nama gaafachaa jiru tana as booda hoggaan an gaafii gaafadhe gaafii san booda nam tokkollee deebitee akka Sheekh Jamaal booda hin dhaggeeffanne hin gaafannetti isheen nu deebisaa jira. Qulqulleessee irraa taragee waa hundarraa fixee jechuudha. Hin dheeranne akki barbaadaa jirulleen kanuma. Hajamtoota, hordoftoota, caqaftoota sagantaa tanaa keessummoota asirratti argamtan. Tun sagantaa leenjiidha. Sagantaa leenjii hawaasa bal'aadha. Bultii hawaasaatiirratti adagaa keessa waan galtee jirtu jecha bultiin hawaasa keenyaa. Ammallee shayni yoo gabaabsellee ani gabaabsuudhaaf hin deemu hogga inni tanarraa bu'ee tanuma itti aantuun itti fufaa gaafii tiyya hangaan fixadhee qulqullaawee achi booda manatti dabarsutti jechuudha. Gaafiin tiyya tatti aantu sheekh. Akka biyya kamiititti lubbu. Bu'aan fuudhaa maali? Maaliif fuudha namni? Wantuma kana gaafii akkanaa jettee miti yaa ishee. Waa'ee miiree.